Obboloota jaallatamoo qaqqaxalee babbareeddota akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif baay'atu. Torban darbe kitaaba tokkoon dubbisaa ture, kitaaba humna ammaa yookaan immoo Power of Now jedhu tokkoon dubbisaa ture. Kitaaba sanarraa kitaabicha akka barbaadetti haasa'uun garuu Power of Now isa jettu mata duree Power of Now jedhu kanarraa wanta nu godhan isiniif qooduu barbaade. Humna ammaa inni jedhu ammi namarratti hammam dandeettii akka qabuu fi ammatti yoo fayyadamne immoo maal argachuu akka dandeenyu hubadhe. Isa darbee Power of Now jedhu kana jalqabsee akkuma mata duree kitaaba kana argee kitaaba kana dubbisuu jalqabeeni kan duras dubbisee irra deebi'uudhaan akkuma jalqabeeni macaafa qulqulluu yaadadhe waa'ee guyyaan fayyinaa ammaa isa jedhu. Guyyaan fayyinaa dhuguma amma. Fuuldura keenyatti maal akka taanu kan nu beeknu namni mootummaa koo keessa jiru mootummaa waaqayyoo keessan jira, ani mirga waaqayyoo keessan jira of yaada malee eger maal akka ta'u kan beeku hin jiru. Eger maal akka ta'u kan beeku kiristaana qofa. Bor maal akka ta'u kan beeku kiristaana qofa. Kan amanee fi kan ijoollee waaqayyoo namni ijoollee waaqayyoo ta'e hundumtuu bor maal akka ta'u eger maal akka ta'u waan beekuuf amma isaan sodaatu. Garuu amma ofii kan sodaachuu qabu kan hin amanne baay'ee sodaachuu qaba. Because fuuldurri maal akka ta'e hin beekamu. Fuuldurri nama tokko maal akka inni ta'e namni beeku nama Kiristoositti amanu. Kanaaf namoonni baay'een Kiristoositti amanuu danda'uu qabdu. Waaqayyo isin gargaaree amma keessan irratti hojjechuu dandeenyaan ammi keessan humna guddaa qaba. Amni keessan gara fayyinaatti, gara mootummaa bara baraatti, gara jireenya bara baraatti, gara ilma waaqayyootti, gara ulfina bara baraatti isin geessuu danda'a. Akkuma kana immoo carraa ammatti fayyadamtanii gara ulfina bara baraa, gara jireenya bara baraa, gara boqonnaa bara baraatti silaa deemtan dhabdanii gara badiisa, gara abaarsaa, gara rakkinaa, gara dhiphina bara baraattis deemuutu jira. Kanaaf amma ofii irratti murteessuun barbaachisaadha. Amma keessan irratti murteessaa ammi gara mootummaa, gara jireenyaa, gara ulfina bara baraatti kan isin geessu haa ta'u. Ameen.